paartiin badhaadhinaa kaayyoo fi galmisaa inni guddaan gama tokkoon hawaasaa fi uummata dinagdee cimaa qabu ijaaruudha. Akkasumas uummata dinagdee cimaa qabu qofa otoo hin ta'in biyyaa fi naannoo fakkii badhaadhinaa taatee addunyaa fi Afrikaa keessatti dhaabuudha. Dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf akka hundi keenya iyyuu beeknu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kallattiiwwan gurguddaa inni hordofaa jiru akka jirutti ta'ee dinagdee cimaa badhaadhina cimaa biyya kana keessatti fiduudhaaf kallattii dinagdee nuyi hordofnu kallattii dinagdee qeenxee utuu hin ta'in kallattii dinagdee damdameessaa ta'uu akka qabu murteessee isaan kunis qonna giddugaleessa godhannee qonni madda guddina keenyaa isa